Hello my pupil, this is OGA RT program that makes every day this on this day of can is of ability in our national obligation of our country's problem. Daawwattoota keenya kun sagantaa OGA RT torbaniin Addis Miidiyaa Neetwoorkiin isiniif darbudha. Har'as keessummaa addaa tokko isiniif qabannee dhiyaanne keessummaa kana gara kanatti isiniif affeerra. Hamilee laannuufi. Egaan keessummaan keenya gaaffii nuu dhiyeessuu itti fufuu danda'u kana booda. Egaa daawwattoota keenya simannaa addaatiin na simatanii anis iddoon qabameetti dhufeetiin jira. Kun qophii keenya qophii OGA RT'ti. Qophii OGA RT keenya komeediyaanota keenya lamaan Waaqoo Geetaachoo akkasumas Eebbaa Dirribaa faana turtii bareedaa ni taasisna. Gaaffii keetii fi gara waltajjiitti naan jedhaniiru gaaffii koo gaa tokko lama jechaa tattaabachaa turtii bareedaadha kan isaan waliin taasisnu hanga xumura qophii keenyaatti immoo nu waliin tura. Mootii Ingiliffaa waan PhD qabdu fakkaata. Akkam Ingiliffi kun eessaa dhufe? Ingiliffa muummee Ingiliffaatiin mana barnoota Ameerikaa keessatti argamu South Dakota keessatti barnoota Ingiliffaatiin PhD koo hin hojjenne asumatti wantoota naannoo koorraa dhaga'uun wantoota faranjoota irraa dhaga'uun haasaa gara naannoo Saawuziitti haasa'amurraa fudhatteetu. Of course amas geenye kun oga baay'ee Ingiliffaa natu barsiise. Yeroo man isa barsiisuun harkaa badee ana garuu. Advisory dha. Satuna eega ture amma kun oga as geenyeerra asiin nagaatee ofiisaatti harkaa badee. Waaqoon akkuma kana mala isaatiin aan jedhani jalqabas gaafa hojii komeedii kanatti seenu jalqabas jalqabee garuu eebbaan dhufee darabee kennee galeedhaan gara manaatti. Eeyyee ani dhalootan guddisaa beektaa yeroo baay'ee dhaloota nan guddisaa biqiltuu nan guddisaa horiiwwan adda addaa nan guddisaa egaa isaan dhaloota gaa. Ay sababii isaatiin beekamtii argatte. Eeyyee baay'ee isa jala guugadheen adda nagahee. Social media gubbaa fiilmiin koodee jedhu deemaa ture. Waa'ee fiilmiin koodee maalidha? Hiikti isaa maali? Maalirratti xiyyeeffate? Yaa fiilmii koodee jedhamu hojjennee jirra. Komeedii waan ta'e tootaalima komeedii waan ta'e fiilmii afaan Oromoo tiimii keenyaan hojjennee koofil tiimiidhaan eebboonfaa jiru Milkeessaa Nagumaa Waaq jira Amaanu'eel Taaffasa Guutamaa mucaan jedhamu jira. Namoota baay'ee taanii hojjennee warra artistoota buleeyyis warra haaraa suufitti daballee hojjennee amma almost hunduma isaa fixnee post production isa editingiin isaa dhumee wantoota muraasatu hafee jira. Yeroo muraasa booddee uummataa fi akka ilaalanuuf ga'aa goona jechuudha. Mee hiriyummaan keessan eessaa jalqabee maal fakkaata? Hiriyummaa keenya kan jalqabe hojii makana keessattidha. Hojii makanatu walitti nu fide. Sana dura wal beekna turre garuu gaafa hojiin kun immoo caalatti walitti siqnee hiriyummaa irra darbee akka obbolummaatti jireenya baay'ee wajjin dabarsine bu'aa bahii baay'ee jechuudha. Bu'aa bahii jireenyaa baay'ee yeroo ambuu inni immoo ol ba'a. Yeroo inni ol ba'a gadi bu'a. Wal gototaa mas geenye gaa kun amma irraatti. Maal akka kadhattuu mana namaa keessa naannootu? Mana namaa keessa maaltu sheemiidha kun? Sheemi namoota gurguddaa miti? Kun baay'aa. Mana namaa keessa jedhamu galaa dhufna. Inni dhufna galaa eessa dhannaa? Kaleessa hojii ture wajjin jira. Pappaayicha bire? Mirgi dubartootaa kabajamu mana ta'e kan hin qabsitus. Nyaachaa nu eegaa ookee? Maal nyaannan barbaadu? Pappaayaa maal barbaadu? Manatti nu eegaa ookee? Maal barbaadu? Aartii Oromoo bal'isuu keessatti gama sooshaal miidiyaatiin isinillee namoota fooloowarii baay'ee qabudha. Mee gama kanaan maaltu hojjetamaa jira? Faayidaan aartii fi sooshaal miidiyaa kan akkamitti ibsitu? Sooshaal miidiyaan akkaataa itti fayyadama keetiiti. Namoonni hojii gaariif itti fayyadaman jiru. Namoonni immoo waan akka arrabsoo waan saba kana madaalleef itti fayyadaman jiru. Egaa bilisummaan yaadaa sun kan inni fide sooshaal miidiyaa madha waan ta'eef jaraan akkasiin godhina jechuun dandeessu garuu sooshaal miidiyaa qabda taanaan fooloowarsii qabda taanaan dhiibbaa gaarii ittiin uumu waan bayeessatiin hojjechuu waan uummata bashannansiisu ittiin hojjechuu. Sooshaal miidiyaa gubbaa kaaraaktarii Chuchaatu jira. Chuchaan fayyaadha?
Cuuchaan fayyaasaati. Amma cuuchaan haati dhiistee deemte qofaadha amma. Cuuchaa galcheera amma ni lafa dhaabbata gargaarsaa wayiitti. Gaafaadha hojii wal argan itti deebi'u amma. Mee waa'ee kaaraakterii Cuuchaa xiqqoo Cuuchaa akkamitti moggaasuu dandeessi? Gama sanaan gara sooshaal miidiyaa kaaraakterii kana fudhattee maaliif dhufuu barbaadde? Cuuchaa kana ni moggaasne kaaraakterii bara ijoollummaa keenyaatti waan dabarsine wayii ittiin agarsiisuu barbaanneetu. Jaallatamtuu haadha manaa koo wajjin hojjenna turre amma isheen as hin jirtu. Yeroo maaltu natti Obsi. garaa nama ogeessuuf jettu amma. Sineemas geenye. Obsineemas geenye. So akkaataan ijoollummaan keenya itti dabarsinee fi akkaataa itti ijoolleen bara hammaa immoo ijoollummaa dabarsan garaagari. Bara keenya ayyaana waggaa eeganii uffata nuu bitu turanii amma garuu uffata jimaata yoo sii bituu danda'u warri qabanii jechuudha. Baay'een nama amma waggaa 2-3 kan bitatu jiraachuu danda'a. So waan ijoollummaa keenya itti dabarsine sana kaaneema yaadachuuf jenneetu akka kaaraakterii haadhaa fi kaaraakterii mucaa fudhanneetu hojjennee jechuudha. Bara namni baay'ee itti hidhata wanticha ijoollummaa isaatti godhee dabarseera. Fakkeenyaaf amma ijoollummaa keetti mana barumsaa dhaquu gaafa jibbitu mataan na dhukkubettee oolta mana barumsaa. Gaafuma pereediin tokkoffaa dhumu garuu mataan kee fayyee bakkee taphachaa jirta bakkeedha. So waan akkasii jira. Mana keessaa miriindaa dhuguu gaafa barbaaddu na dhukkuba itti callumettee lafaa kaate. Ganama ribaa ka'uun barbaaddu yooman guddadhee mana kanaa ba'aa itta. Bishaan harkaa buusuun barbaaddu gaafa bishaan harkaa buustu gadi hin jettu taanaan dudda kee keessa falataa jira gadi jedhisi. Gajjari maalidha? Gajjari jedhu. Yooti bukkee dabarsitee itti buuste immoo kottu mataa kootti buusisii jedhu. Isas siyaafee miti? Isas siyaafee miti kottu naa buusisii. So waan sana faama ittiin yaadachuu fi enjoy gochuumaaf hojjennee baay'ee gaarii ture. Akkamitti argite garuu ati kaaraakterii Cuuchaa? Ana akka kootti baay'ee jaalladheera. Anis waanuma dabarseedha waan ta'eef yeroo tokko waan isaan hojjetanii anis akka daawwataatti gaafan ilaalu waan ofii kooti ofii anarratti ta'ee arge yookaan immoo ofii kooti godhee arge faadha baay'een isaa waan ta'eef teenyee kofallaa jechuudha gaatu uummata biraan ga'een viidiyoo isaas ni ilaalla. Ergasii booda gadhiifama. Anumatti dhufee as ga'e. Eeyya. Mee waaqonni dhiheenyatti sagaleedhaan as bahuuf jedha jedha kami waaqa? Ana biraa moo? Maal jechuudha? Wanta akka jedhamu hin jiru. Sagalee isaa uummatatti akka qalbii ittiin baasu. Ganaa shaakaluu qaba takka. Inni kana dura bu'eeyyuu gaagaamaa kunoo fidee. Sagaleen isaan bareedu namootni baay'ee garuu. Baay'ee bareeda. Baay'ee bareeda. Tu shaakalee baay'ee bareeda. Haasa'u gaafanni haasa'u baay'ee bareeda. Gaafanni nama gorsu baay'ee bareeda. Gaafanni wantoota garaagaraa dubbatu waltajjiitti baay'ee bareeda. Gaafan callisu immoo baay'ee bareeda keessumaa. Gaafan callisu sagalee koo baay'ee Inni tokkoffaadha. Baay'ee isa bareedu sanatu naa goote. Ay nu faayalu sagalee. Maal jetti? Nu faayalu. Mee jedhu laa. Sagalee maalan si yaalaree amma sagaleen koo ni bareedu yeroon calee du'ettanii ire. Yaalume. Jalqabaa tokko lama sadi. Wah, hamilee barbaachisan. Hamilee barbaachisan. Kanan jaalladhan isarraa. Kanan jaalladha. Sagalee isaa kanumaan jaalladha. Thank you. Kanumaan itti hafu. Yeroo inni cal jedhu it touches my mind. Beekumsa isaatu baay'ee. Akka gaafa aaru harkaa ba'a. Beekumsa digirii lama amma namaa digirii lamadha. Shaggaa jira. Meegaa daawwattoota keenya gaaffii keenya itti fufaa immoo gidduutti waaqoo fi eebbaanii dhuguma wal beekumoo waliin beekanu aartiin kun fiilmii isaan yookaan koomedii isaan hojjetan kana qofaan wal beekumoo sanaan alatti waaqoon waa'ee eebbaa waan hawaasni hin beekne maal beekaa maal gaafata eebbaan immoo waa'ee waaqoo waan hawaasni hin beekne maal gaafata kan jedhu gaaffii shan qopheeffatanii. Inumatti yaadna malee biyya kana durallee. Inni gaaffii guutuudha. Biyya kana jiraachaa rakkina gaaffii qabdu miti. Gaaffiin katira. Katira hin guunnaa jedhatti rakkina hin qabdu. Eenyumaa jalqaba? Inni jalqaba hangafi. Yeroo jalqabaa fi ijoollee durbaadhaaf eenyuuf xalayaa barreessite yoom barreessite eessa jirti immoo? Gamba ijoollee bara seenaati waan ta'eef moobaayilii maan dubbanna.
Oke, bara xalayaan geenyeera. Bara xalayaan geenye jechuu barbaadeen ture. Yeroon kutaa 9 baru natti fakkaata. Waa akka caafoo na godheera yeroos. Eessa jirte? Heerumteetti iddoo isheen jirtu Waaqayyo haa beeku. Itti seessa isaa nutti himee xalayichi. Haga nagaan koo dachaa kutee gaara bee maal jala bee wanta jalan baasin hin jiru bakka. Siminto yoona kun jala biiroo iddoomti nuyi itti waraabaa kana jiru kana jala beera ta'a. Bulchiisa magaalaa Finfinnee bira qaxxaamure. Iddoo meeqa jala beetu gola onnee kee cabsee aseenu jedhee ergasii gaa yeroo si ijoollee nuunis Dhagaadha moo inni gola onnee ishii cabsee seenu maali? yeroo baay'ee maalidha beektaa yeroos caalaatti ijoollee waldaa keessaati waan ta'eef gaafa timtu jaalala gaafa jedhamu akka waan cubbuu wayiitti mana waan itti manii fi ani sagalee waaqayyoo irraa si kaachisuu barbaade yookaan immoo waaqayyoon akka itti gantuuf miti. Kaayyoo kee si gaddisiisuu barbaade. Kaayyoo kee irraa si kaachisuu barbaade miti akka wajjiniin jajjabaannee duuneerra. Si wajjinan nama ta'uu barbaadan. Akkas jenne egaa yoon si dhiisenne. Dhiisnee masgeenye. Dhiisnee masgeenye gaafnu. Dhiisteetta? Heerumteen bira dhaqaa. Gaaffii salphaa si gaafate. Baay'ee. Ati garuu tarkaanfii tokko cimsitee. Durba jaallattee boossee beektaa yoomi? Ani yeroo baay'ee jaalala biyyaan na boosisan. Eeyyee. Boo'ee beeka durba jaalladhee jaalalumarraan ka'ee yaadeeman boo'ee beeka. Beektu kaadhi manaa koo bira hin jiraattu amma. Jireenyi koo boo'icha guyyaa amma. Isa fagootti jaallatee jiru beeka gaa daawwattoonni na hubatu. Hin ulfaata baay'ee. Warri jaalallee lafa fagoo irraa qabdanii waaqa irra goraa deeggaraa egaa. Na bira dhaabbadhaame lakkoofsi baankii kooti. Jalaa heerumtees. Nama siyaasa biyya kanaa keessatti hirmaatu keessaa eenyutu sitti hin tolu? Eenyuun jibbita? Anoom nama siyaasa biyya namoota jaalladhu hin beeka malee namoota jibbu hin beeku. Deebisuu qaba baay'ee. Maqaadhaan beekuu dhiisuu danda'a baay'ee. Garuu kaaraakteriidhaan yoo ta'e namoota waan isaan hin gashine keessa cal jedhanii galanii namoota caluma jedhanii waanuma uumamu ajandaa hundumaa irratti mata duree godhanii biyya jeequu barbaadanii dhuguma Oromoofis yaadaniitu hin taane ajandaa wanta sana irratti ajandaa kan kaasisaan jedhamuudhaaf yookaan immoo ajandaa wanta sanaa ta'uudhaaf fi akkasumas namoota ajandaa ta'uu barbaadan. Ofii isaanii. Kee ajandaa jechuudha. Hin jaalladhu ajandaa hin jaalladhu. Moobaayilii irratti barreesse yeroo baay'ee. Ajandaa jaallatuuti. Iskiriiptoo maali waraqata irratti barreessite? Baay'ee gaarii. Dabaree kee tam. Incime fakkaata gaaffiin koo amma nachi as dhufu cimaan ta'e. Gaaffii nama gaafa cidhaa faarfannaan nama harkaa badaa jedhu biyya keenya. Ani gidduutti galuu nan danda'a? Dandeesse. Mee Waaqooni eebboon gaafa jalqaba koomediin hojjetee dhufee maal hojjete? Dhaabtee ilaalaa turte gaafa. Viidiyoo waraabuun dhufe natti fakkaata. Viidiyoo waraabuu dhufe gaafa jalqaba dhufe viidiyoo waraabuu dhufeetu achi booda gaafa viidiyoon waraabe jalqaba viidiyoo waraaba baay'ee viidiyoo waraabaa ediitiin godha muuziqeessa dandeettii baay'ee qaba. Dhugaa dubbachuuf taanaan yeroo si ani yaada aartii jechuun qabu maanni kun charchiitti nan hojjedhaa waan akka gara hafuuraa kana wajjin wal qabatu nan hojjedhan ture garuu immoo gara aartiitti dhufee yaada hojjechuus hin qabun ture akkuma carraa viidiyoo waraabuu isaanii nan jaalladhaa viidiyoo waraabuu deemeen karaakterichi dhufeennaan mee hojjedhu naan jedhanii nan hojjedhe ergasii boodaan hojjechuutti fufee jechuudha. Kokkelii maaf dhaabatta? Maal abbaa ishee? Isa waggaa 5 hojjetee caalee aluma tokkichaan gaafuma gal. Waaqoo jalqaba hojii isaa argitee kanatti itti kofalte. Waaqoo kanaan kolfe ayyaana irratti ture mo'aa TV ilaalla. Hoolaa wayii ilaalu ilkaansee ilaalanii bitu hoolaa. Hoolaa tokko. Duboo ishee keessatti qabee ilaalee ilkaansee immoo kaarruudha moo hoolaa? Kaarruudha moo ilkaansee? Caatii qaamte adda baafachuu fedhee ilkaansee ol qabee ilaala. Armee koo duukaa armeen koos waan akkasii baay'ee jaallatti. Baay'ee ma kofallee yeroo sigaa yeroo koronaati. Irra deddeebinee ilaalla ture ergasii booddee immoo iddoo wayiitti wal barree akka kanatti turuuf. Gaaffii keessatti fufi? Yaa gaaffii Itoophiyaa ala jiraadhu yoo siin jedhanii biyya kam jiraachuu barbaadda? Biyyan jiraachuu fedhu. Eessadha jechuudha. Itoophiyaan ala jiraadhu tunaa jedhanii kanan jiraadhu
ofii kooti personally biyya kana jiraachuu jaalladha. Tokkoffaa maatii ofirraa fagaachuu namatti hin tolu. Hawaasa barte keessaa hiriyoota ofirraa fagaachuu keessumaa anaa fi ani hiriyoota kootti baay'een dhiyaadha. Jireenyi koo baay'een isaa hiriyoota koo irratti dipendi kan ta'edha. Kanaaf iyyuu ijoollee irraa fagaachuun natti hin tolu. Garuu egaa gara fuulduraatti immoo waan ta'u hin beeknu gaa. Deebi'eera. Kaasaan barbaade maqaa biyyichaa barbaade. Kaanaadaa nan jaalladhaa laata? Nan jaalladhaa laata? Waan diimaa fi adii. Diimaa fi adii walitti siifaatu. Yoo si raawwate immoo kottuu dhugaan baasi. Dabalee keetan. Ayyee. An gaafa naaru maalan godha? Dafee nan aaramoo dafee naaru gaafa naaru maalan godha? Ani qodaa elektirooniksii baay'ee fayyadaman ture. Bilbilas laaptooppis maal maal isa bira baay'ee kaadheera eebboo bira. Yeroo natti dhiyuu si bira naaf taa'ee deeman deema. Hattu sodaate. Hattuu sodaadha lafa na biraati. Ganama yeroo dhufu garuu cabaa mataan harka. Maaliif cabeera? Hattuu tokko na aarsee mannaananii fuudhee lafatti rukutee naa jedha. Saantuutee aarsituu fedhee bilbila cabsa jechuudha. Mana koo keessa santuuta jirachuu barbaadde? Sagantaa kana gidduutti dhaabnee wanta haasofnaa deemnu qaban. Yaa baay'ee dafee naaru. Yoo aariyyuu calluma. Dhugaadha gaanni dafee illee namatti reaaktiin godhu. An. Abeet. Namni wal lolee na biratti namni wal lolee inni tokko adda isaa gaafa inni baqaqsu mana murtii deemee ragaa ba'eera. Ati. Ragaan inni ba'e immoo inni rukutame suni hin balleessine dhee ragaa ba'e garuu isa rukutame sanatu arrabse. Ati akkas gootu. Waa'ee malakee dubbanna taanaan gaafuma jalqabate attee waan ragaa baatu natti fakkaatu. Namni wal loleetu akka barbaade wal lolee waa koo dhiisee tokko malee nama gidduun galatu deemu. Maaliif? Yeroo tokkotu akka piraankii wayiiti wantichi waaqoonis hin beeku. Ijoolleetu beekaa wal qabate rukutuudhaaf. Waraabbii gidduutti. Waraabbii gidduutti wantichi. Warra rukutuudhaaf wal qabatanii inni tokko buna itti facaasaa inni tokko taalii qabatee warra rukutuudhaaf namoonni gidduu galu. Waaqootu bira jira caalaatti. Ijoolleen amma gamaa deemanii dhufanii gargar qabanitti ijoolleen badaa wal gochuu barbaadanii waaqoon bira dhaabbatee calcilee keetti ilaala. Maal waaqoo gidduun galtoo jennaan maal laga isheedha. Maaliifidha waaqoon lola sodaattamu? Ani bada duraan inni xinnoo ta'e kuwaasii yeroo taphannu kubbaa yeroo taphannu mandara keessatti nama wal lolu gidduu lixeeni xiqqoo takka tureen bare akka anis dubbicha keessa lixe xiqqoo na haasofsiisanii rukuttaa masa tokko jala lixeen itti fakkaata akka kalarii baay'een arge yeroos bicaa maaloo baaloo waan kana baay'een arge keelloo maal maali anoo sabbata waaqaa bee iyyuun se'e. Keessaa kan filatte? Gaafa magariisa filadhe gaafa lol ka'u hin jiranu warri na wajjin wal lolan walammatanii dhaabbatu xiqqoo bishaan na obaasaa turan yeroosi achi kaasee nama gidduu lixan garuu waanuma fedheef iyyuu nama jedhee jalqabisaa eebboon dhugaadha maal ta'ee yeroo tokko magaalaa Najjoo yeroo ture mucaa tokko arrabseenaan darbatee dhagaadhaan rukute dan hin dhiige achi booddee inni sun hin himate jechuudha mana waajjira poolisiitti nu waamani na sodaadhe waajjira poolisii deemes dhugaa bahee hin beeku dhaqeen poolisiidhaanii utuma inni darbaa yeroo rukuteen jedhee kanuma hidheen bahe dhangalaanayyuu na hidhuunsee yeroo sana jechuudha si argadheera tokko. Yeroo baay'ee maaltu na gammachiisa yeroo baay'ee. Buddeen faffatoo hanqaaquu wajjin. Ahaa. Waaqoo miti kun nan beeku. Naan midhaan na gammachiisee hin beeku. Nyaata jaallata nyaata baay'ee jaallata. Waan baay'ee si gammachiisu yeroo Arsenaal moo? Naa jiraadhu. Mee akkam reakshinii yeroo si? Dhugaa dubbachuuf taanaan yeroo darbe Arsenaaltu taphata. Baay'annee teenye ilaalla waaqoon faas jiru eerpoodii tokko asitti kaadhee jira. Baay'ee gammachuu keessa kan ba'e otoon iyya ol utaaluu seelebireetii godhee injifannochaa fi gammadee ol utaalee sirbee fidee gaafan taa'u natti baddeetti eerpoodittiin. Ergasii guyyaan itti Arsenaaliin deggere akka gaabbuu maal gochiin dhufee tapha laale taphi anaaf miti kan inni uumame gara guyyaa lamaan tokko gaddeen dhiise. Mee ani immoo gaaffiin isin gaafadha eebbaa fi waaqooni otoo gargar bahanii eenyu kan caalaa gaddu isinitti fakkaata? Waan si dhibu
waan isaan beeku malee gargar ba'uun keenya waan hafunatti fakkaatu. Waan gargar fagaachuun keenya waan hafunatti fakkaatu. Kun waa qabdi. Garuu laa eebboon hin gadda baay'ee manboo beeka kana gaafa gargar ba'an. An garuu tarii. Feentii bee yeroo itti gadduu dhabaa. Yeroo itti gadduu dhabaa laata seeruu shakkanii. Qofa wallaalee maa hospitaalatti dabarsaa jedhee yaadan. Yoo kanatu utuma teenyee mari'annu utuu ammanii biyya kanaas dhiisee deeme maal gootaa jedheen jennaan si geggeessuu boolee dhufeenii naan jedhe. Lakki nufu naan jedhe booleen nufu si geggeessuu booleen nufu naan natti dhagaame suma sirrii akkamittiin hiriyaa koo taatee amma kana wajjin hin dabarsinee si geggeessuu booleen nufu naan jetta si aanaan na geggeessuutu si tulfaataa jennaan hin nufu malee maaliif heedhee magaafan gaafa dhiisuu didu yeroo sana hospitaalan jira kan. Hospitaala jira ofa wallaalan yookiin yaalii yoo fayyadu. Jedhi gaagaama ittiin jedhu haadha koo hidhee kufaa ergasii gaa guyyaa 3-4 booda of barachu. Erganichi gaheen of bara. Biyyeen itti taphatee. Yaa waa'ee ishee gaaffii si gaafadha. Firaan yuunivarsiitii eessaatti eebbifamte? Eessana? Asii waan biraan gaafachaa jira. Eessana dhugaa? Hin beektu ammammaatti kan. Maal taateef taphattiin? Kan hin beektu taanaan hin beektu jechuudha. Eessa hin beektu? Haromayaa miti. Walqixxee natti fakkaata miti Jimmaa yookaan Amboo. Deebiseera? Beeku manuu beeksitee bifamte. Ofiin waan hin beekne na gaafate. Ani hin baranne. Thank you. Ati yeroo baafattee digi. Kan kee yoo miidhace? Guyyaa 20 meeqana? Guyyaa 30. Sanbata duraarra oola. Sanbata duraarra oola. Yoomiyyuu haa ta'u sanbata duraarra oola. Guyyaa torban tokko booddee fuudha. Ishee fuutu kanaa barbaadaa jirtanii? Argamne. Hin argamtee neema yaadna qaba. Kan akkamii barbaadde? Kan akkamii barbaadde? Waan sanbata duraarra erguu namoonni barbaadan yaa galmaa. Galmaa ni gaggee sanbata duraarra warra erguu gadda. Hiriyyaan qabdu ati garuu haadha. Qaba. Hiriyaa jaalalaan jedhe jaalala. Qaba. Maarreen dheekkamte. Qaba maarree. Asi miti. Namoota dheekkamaa jiru qaba. Daawwattoota keessaa namoota itti dheekkamaa jiru qaba. Lallaayina akkasitti. Ittiin babarreessinaa qaba. Mee eebbooni gara fuulduraatti aartii kana haala kamiin keessatti hirmaachuudhaaf kaayyeeffattee jirta? Komeediin aan alatti ati kennaa baay'ee qabda. Viidiyoo akkuma waaqoon si lakka kaasaa ture. Mee kennaawwan ati qabdu walitti dabaltee maal hojjechuudhaaf yaadda? Dhugaa dubbachuuf taanaan ani naaffaa guddaan qaba waaqoonis beeka. Aartii kana guddisuudhaaf hamman hojjechuu danda'u jedheera jedhee yaadu yookaan immoo hamma hojjechuun irra jiru jedheera jedhee yaadu. Maaliif haaloti tokko akkati dhibba keessaa dhibbattuuf irratti of gatteen hojjenne si godha. Haalli jireenyaa wantoota tokko garuu yeroo hundumaa taanaan yeroo ofii kee jijjiirtetu aartii kee jijjiiruu dandeessaa. Namoota naannoo aartii jiranis yoo ofii keetti chaalenjiif goote waan ta'e tokko ofirratti dhiibbaa fiddeetu warra kaanis jijjiiruu dandeessaa. Kanaafuu ani yeroo hundumaayyuu taanaan guyyaa muuziqaan hojjedha yeroo baay'ee. Yeroo waraabbii hin qabne jechuukooti. Isaan alatti galgala garuu yeroo hundumaa appideetiif gochuu irratti hin dabarsa. Hojii aartii garaagaraa ilaaluu, hojii kana dura hojjetamanii ba'anis haa ta'u, saawundi diizaayiniin jira, saawundi tiraakiin jira, saawundi iskooriin jira, wantooti waa'ee viidiyoo wajjin wal qabatee wantoota jiran yeroo hundumaayyuu taanaan isarratti hin dhibaa'u jechuudha. Yoon ofii koo appideetiif godhee namas chaalenjii gochuu nan danda'a, aartii koo ofiis bu'aa buusuu nan danda'a waan yaaduufi. Ofii koo irratti hojjedha ergasii booddee hundumtuu gaafa ofii isaa irratti hojjetu gaafa walitti dhufu hojii gaarii tokko baasaa hidhee yaada. Kanaafuu ofii koo irratti hojjechaa jira jechuudha. Erga ofirratti hojjettee booda moo waan bareedaa daawwattootaaf fudhattee baate? Dhibba keessaa kumatti. Innis kaaseera garuu immoo dargaggoonni ola deemoo ta'an caalmaatti isinirraa maal baratu? Nurraallee muuxannoo fudhatan jira hidhee yaadu garuu amma haaluma amma jiruuni namni kamiyyuu amma barachuu yoo barbaadde salphaadha. Hojii aartii hojjechuu yoo barbaadde salphaadha. Wanti hundumtuu salphaadha. Maaliif galanni teekinooloojiif haa ta'u wanti hundumtuu harka keenya irra jira waan ta'eef jechuudha. Hojii aartii inni hojjechuu barbaadu hojii aartii isaa cimsee hojjechuu. Inni hojii biraa hojjechuu barbaadu hojii sana cimsee hojjechuu. Warra hojii aartii keessaa immoo gara koomeedii akka keenyaatti hojjetaniif yaadan qabu.
hojichuma irratti xiyyeeffatanii hojjechuu. Hojiima koomedii kana irra deddeebitee gaafa hojjechaa deemtu muuxannoo baay'ee horachaa deemta. Achi booddee ofii masaa mul'achaa deema. Aluma tokkichaan kaanee koomediyaanii cimaa tokko ta'uu dhiisuu dandeenya. Aluma tokkichaan kaanee waan guddaa tokko ta'uu dhiisuu dandeenya. Yeroo fudhachuu danda'a. Al tokko tokko namni ati waan dandeessu nuun jechuu danda'a. Namni akkas naan jedhee beeku jiraate hojiima aartii keessaa galiima mana taa'e hojii biraa hojjedhu dandeessu namni naan jedhee jira. Duraanii jechuudha. Garuu namni sun immoo deebi'ee immoo ati baay'ee dandeessa namni naan jedhee jira. Innumti deebi'ee jechuudha. So yaada namni namaa kennu kanaafi gatii madaalawaa kennuufi yeroo baay'ee namni yaada poozitiivii qofa siin kenna. Negatiivii sii kenna miti yaada namaa irratti baay'ee xiyyeeffachuu dhiisu. Hojii makee hojjechuu garuu of guddisaa yoo deemanii ijoollee nama jiranii baay'ee maciccimoodha. Dhugaa dubbachuuf warri amma hojii koomedii hojjetanii baay'ee nuyyuu isaanirraa muuxannoo fudhannu laayidhee yaadaa irraa numtu baay'ee danda'u. So waan hojjetan sana jabeessanii hojjechuudha. Sammuu isaaniis guddisuudha. Akkuma eebboon jedhe immoo gaafa of guddisaa deemanii waa isaan hojjetanis immoo cimaa deemu. So waan si keessa jiru namaaf laatta waan ta'eef jechuudha. Barumsas immoo barachuudha. TikTokis fayyadamaa, Facebookis fayyadamaa. Barumsas immoo barachuudha. Hojii adda addaas immoo hojjechuudha. Maatiif isa boomamuudha. Kanuman dhaama dhaloota kana. Hojii isin lama taatanii hojjettanii miidiyaa hawaasummaa gubbaa irratti kan isin baay'ee hawaasa biraa jaallatamummaa argate. Isinillee yoomiyyuu hin daganne mudannoos kan keessatti qabaate ta'uu danda'a. Hojii isa kam? Hojii isa kam hojjenne? Hojii turjumaanaa isa hojjenne sanadha natti fakkaata. Natti fakkaata naanis. Dhugaa dubbachuuf hojii baay'ee hojjenneera. Namni hojii inni jaallate baay'eedha. Akka namaatti immoo garaagara. Namni inni tokko hojii sanuun kan biraa hojjenne jaallata. Inni tokko immoo gaafa ammaa gara uummata keessa galee ilaallu inni tokko hojii isa kanan jaalladheedha. Inni tokko isa kanan jaalladheedha. Jaalalli namaa garaagara waan ta'eef wanti nama kolfisiisus hin jechuu gooti. Kanaafuu nama irratti hundaa'ee yaada. Nu caalaa jechuudha. Mimi jedhame muraasarra. Maal ture manni? Waa isa turjumaanicha akkamitti hojjenne itti fakkaate nuun. Inni callumadee haasaa, hin callumadee naasaa. Wantichi waan iskiriptii ta'e lafa taa'e miti. Garuu waan itti qophaa'ame fakkaataafi malee amma inni fakkeenyaa fi Amaariffaa afaan Oromoon hojjenne yeroo sana. Amma inni si jedhu jedhime. Fiqirish አንገላታኝ ይሄው መሬት ላይ naannoo galaaniiti lafa baay'ee qaba. ይሄው በጣም ተመችቶኛል አንቺን ሳይ kunoo achirratti mana ijaaruuf qophii xumuree jira. ስለዚህ kanaaf yoo buleessi koo kaleessa gaafa naa bilbilu ደስ አለኝ ደሳለኝ jedhama maqaan isaa. በጣም ደስ አለኝ ደሳለኝ በጣም jedhama. ልቤ ረካ araggaas jedhama maqaan isaa inni biraa. akka kanatti deemaa jechuudha malee yaashaagalee Saruma yeroo dhageessu irraa fiddee deemuudha. Amma inni sani Dassaaleny jedhu natti toleetti kama minire garuu maqaa nama Dassaalenyitti gaafa hiiktu hingalaafi deema nama sanaaf nama hiikamu nama hiikuuf sanaaf jechuudha. Mudannoo Dambidolloo. Mudannoo Dambidolloo caalaa isa yeroo baay'ee dubbanneerra. Mudannoo tokko sitti himna haaraa. Yeroo tokkotu waaqonis furdachuu barbaade. Anis ani gaa sila hojii jedhamanii anko beekama. Mooraalii guddaa wayiitti dhagahamee mana ispoortii galee galmaa'ee mana ispoortii gaariidha. Naannoo Jamootti argama. Atis murteessi amma yoomii takkeetiin teessaa. Ijoolleen durbaa akka kanatti badhaadhimma kee qaban. Badhaadhimma kee qaban. Shoxee ta'e mee kan hojjaa kee kana duukaa hojjaa soo qabdaa naan jedheen naani. Ergasii booddee murteessine egaa. Ati jalqabdeen naan moon jedheen. Anis nan dhufa deen. Aqnee waaqoon kan jee sadii kaffalee an kan jee lamaan kaffalee jalqabne. Waaqoon na dursee gara torban lama hojjeteera. Ani immoo reefuman deema. Maashinii irra fiiga wayii jira. Waaqoon maal jechuun naan jedhu dhageera. Gara sa'aatii tokkoon fiigee maashinii irra fiigan irraa naan jechuu isaa dhageera. Sammuu koo keessatti xiiqii qabadheen deeme. Waaqoon sa'aatii tokko fiigee eenyu gadii anis dhiiramini innis dhiira ani dhiira. Anis sa'aatii tokko caalaa fiiguun qabadhee man deeme. Jedhennaan hinuman fiiga dhaabbachuu man dide Waaqoon waaw naan jedha. Jabaadhu naan jedha. Inni fiigee fixee hojii isaa ispoortii kan biraa hojjechaa. Sibiila kaasan. An fiigee fixeen maashinii dhaabbisee gaafa irraan bu'adhu maashinii miilli koon mana jalaa fiiga ammas. Maashiniin dhaabbatus. Maashinii irraa bu'eera. Naa ta'uu dide beektaa. Akkuma akka isaatti bukkee ishee qabadhee irraa bu'een inni ispoortii hojjisiisu jira gaa. Inni ispoortii hojjisiisu tokko naan jedheetu ciisi naan jedhe kan garaa hojjenna naan jedhe gaama borqii balleessuudhaaf. Ergasii booddee ol jedhi naan jedha gas jedhi ol jedhi naan jedhetu maduu ciiseen achumaan hafe beektaa
ol jedhi gaa'ela naan jedhu ol jechuun nan barbaada garuu inni na didee harkisee os miilli koos na dideen alchaalu koom hin jedhe sima tokko. Ergasii sagalee namtichaa akkamii nama fagoo gajjallaa sana nama waamu ol jedh akka waan jedhu wanatti fakkaatan ana bukkeeraam. Kan gurraa hojjetteeti yeroosi. Maalan beekanii ergasii booda naa ta'uu diddeennaan akkuma akka isaatti akka ka'uu ta'een sibiilatti hirkadhe sibiila akkasii ispoortii irratti hojjetantu jira kan harkaa achi gidduu galeen waaqonis natti dhiyoo jira baay'ee waaqoo waammachuu barbaada waan sagaggabuuf hin jedha gaa waaqoo hin jedha sagalee ol kaasee hin jechaara mana kootti. Shinni waan iyyeera waamaa itti fakkaata angaruu xinnoo tokko nagaa sagalee isaa waaqoo jedhanii achi booda nallaa jedha waan tokko jenne naan jedhe innaan ati kottuun jedhe naan hin kayyachi asiroo dhufu gajjadee sibiila lafa kaayeroo ol jedhu hin jiru. Sibiila gidduu goera. Sibiila gidduu lixeera. Meeshaa sibiilaan fakkaata lakeetti gidduu. Meeshaa sibiilaa qabatee lakeetti ciisa gaafa naqaanoo akkasitti waan hojjetantu jiraan seegaan kee akkasitti hojjetamu yeroo hin jedhu of wallaaleera mucaan. Achi booddee fuuneetu ol dabarsine kan ima ciisee baay'ee achi ciisee tokko jira ispoortii kana achi hojjetu dhufeetu ati ko amaariffaan haasaan yetimaatiin juus xaxxaabbate jedhaan timaatimii juusii isaa dhageen beeku ani waa'ee juusii timaatimii dhageen beeku. Haasaan mana jibbisiiseera namoo dhabeen jira. Jibbisiiseera of bareetu ofii kooyyuu timaatimii ta'eera timaatimii maaliin dhuga. Ofii timaatimii ta'eera juusii timaatimii dhuginaan jedha lubbuu koo baraaruudha miriindaa naa fidaa jedha cal jedhee taa'e isa naaf hidhuu dhiisanii juusii timaatimii dhuginaan jedha. Ay garuu waaqoo gaafasi guyyaama tokkotti huqqate moo waaqoo eebbaanoo furdaadha akkamitti sibiila sana gidduu gale. Ilaa Ay maala siifadhiisu. Siifadhiisu maalatti. Egaa daawwattoota keenya gaaffiin har'aaf qabadhe kana fakkaataa qophiin oga aartii keenyaa kanarratti raawwatee jira. Qophii oga aartii keenya guyyaa har'aatiin komeediyaanota keenya lamaan Waaqoo Geetaachoo akkasumas Eebbaa Dirribaa faan turtii bareedaa nuti qabaanne kanarratti goolabameeti kan inni jiru. Qophicha waliin Ansi Girmaan ture torban qophii oga aartii gara biroon hanga walitti deebinuti torban gaarii isiniif haa ta'u.